Intala Agarii Tulluuti. Addee Tigist Agarii Tulluu jedhamu. Qabsoo Oromoo keessatti obbolaan sadii guyyaa tokko kan fannifaman seenaadhaan kan beeknu namni Oromoo ta'e qabsoo siyaasaa keessatti maqaa isaanii osoo hin kaafne kan biran darbine seenaa warra Agarii Tulluuti. Har'a Addee Booranatti waraanatti dabala. Akkamitti Boorana deemtan asii kaatan? Wayaan naasa waraan uffanni guutuuf gahu keessa seena. Wayaa keessa? Wayaa keessa seenee amma tokko hafuura kummoo qaawwa makiinaan baasee achi waraana keessa min deeme. Namni sin fe'u kun isin beekaa? Hin beeku, namoonni hin beekan. Dhokattaniituma uffata makiinuma uffata wayii fe'ee jiru keessa seentanii dhokattan? Hin deeme achi mucaan tokko immoo jira waardiyyaa jaalleen ture mitikuu jedhama miilli isaallee muramee ture yeroo wayyaananii fi waraanni keenya wal bukkee tura san achitti rukutamee ture miilaan qabu Booranatti achitti fuudhee jira ture achitti nu dhaaban achi mana mitikuu arginaanan bu'ean buunan na deemtanu Booranatti akkumta isaa mitikuu kanatti dhuftan? Akkuma tasaanitti dhufe achi dhaabee makiina. Naa dhaabi jettaniit moo makiin mata achitti uffata buusuuf dhaabe. Achi mitikuu bira nan dhaqee achi mitikuu akkas jedhee itti mitikuu kanatti achi mitikuu waraanni dhufana biraa hin deemtanaan jedhe. Achuma waraanni dhufee na fudhate. Eenyu fa'aa yaadattu mee? Abbaa biyyaa tokko mucaa Booranaati. Firoomsaa tokko mucaa Baaleeti. Nama yaadadhu. Baay'ee natti dhiyaadhu. Abbaan biyyaa sun ammallee hin kufee laga gannaa lilleessatu nu ceesise. Akkamittiin daakee moo harka qabu? Daakee nu rakkina quba kana nu qabee nu ceesise. Waraana hedduu nama 39 turre. Achitti? Achi saniin booda isa ceene jennee booda hin deemne bulii 48 halkanii guyyaa miilli nu qunca'ee Baaleetti dabala. Booranaa kaatanii miilaan Baaleetti dabala. Guyyaa 48. Wanti nyaattan hoo jiraa? Wannaan bassoos hin qabnaa turre. Karaarraa boqqolloo argannees amma nama keewwannee urgeeffanneetu hin deemnaa ture. Dubartiin noo jiru yoo sana? Ana duwwaa. Dubartiin isin qopha? Achi saniin booda waraanaa Eefloo jedhan tokko. Isaan nama 38 karaarraa qabnee fuunee Baaleetti fuunee deemne. Boojitanii ofitti dabaltanii moo? Baay'ee qorraa ture. Qorra saannatiin. Ijoolleen Booranaa miilli isaanii kudhidhii ta'e. Isaan immoo qorran beekan biyya ho'aa waan. Nasi dhibu immoo mana guddaa tokko qorraaf jedhanii uummanni keessaa nan godaane kana nuti itti galtee abidda kana bobeessinee hedduu ceena kun immoo alatti nu eegaa ture. Achi akka. Dabareen wal eegaa dabareen immoo achi keessa. Baalee samma tokko turre wanti nan jenne immoo dalloo manaa irratti hin qabamne. Bosona dalloo seentan. Yoo bosona dalloo gubatu achi turtan immoo isin sana dura moo sana booda? Sana booda erga gubatee. Idda gubatee margee deemtanii? Sana waraana mootummaa faana wal waraantanii achitti? Wayyaane. Waraana wayyaane akkamitti haftan yoo isin? Moo akkuma waaqaa ta'e? Guyyuma Waaqayyo jedhe malee namni hin du'u waan ta'e.